safuu ati siiqee ishee qabattee uffata aadaatiin bareeddee faayamtee gufureen mataa ishee magaalli fuula ishee addeenyi ilkaa ishee lootiin gurra ishee callee morma ishee qubeellaan quba ishee qabeen harka ishee qabannaan siiqqee ishee uffanni faayaa ishee morma irraa ka'ee hanga koomee ga'ee safuu kan eeggatte qullaa kan dhokkatte gurraachummaa ishee jibbitee meekaappiin dibatte ofii ishee tuffattee faranjiin fakkaattu gurraattii duumessa bokkaa addaattuu ilkaan dhakaa guddoo akka Jupiterii Afrikaa fakkaata mudhii sararri kan aduun gurraachechee kan uumaan babbareeche ajaa'iba hojii rabbii nama keessaa fuuti qalbii qaayishiin ulattu urgooftuun isheen dibattu kan faranjii caalaa mi'oo badhaalaala ajaa'iba argaa namni isheetti siqe oromummaa ibsaa safuun haadha siiqqee. Oromummaa ibsaa safuun haadha siiqqee. Fudhanneerra galatoomii baay'ee. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kaaribuun keenyarraa eegalee jira. Kaaribuu keenya har'aatiin keessummaa tokkoon qabadhee dhufee jira. Fayyee Hayyuu jedhama barreessaa kitaabaati. Akkasumas qaama miidhamaadha. Fakkeenya dargaggoota hedduus nama ta'edha. Qaama miidhamtummaan sammuudhaan miidhamuu akka hin taanes hojiidhaan nama mirkaneessidha. Yeroo ammaa kana immoo kitaaba walaloo mata dureen isaa Gaara Guddaa jedhu barreessee dubbistootaaf dhiyeessuu irratti yeroo argamuttidha kan wal arginu. Ilaalcha namni qaama miidhamaaf qabu maal fakkaata? Qaamaan miidhamummaan sammuu miidhamuu miti. Qaamaan miidhamummaan yeroo kamittiyyuu mudachuu waan danda'udha. Ilaalcha hawaasa keessa jiru maal fakkaata kan jedhamu turtii isa waliin taasifnurraa kan hubattan ta'a. Isin hanga xumuraatti kaaribuu keenya hordofaa yeroo gaarii. Barreessaa Fayyee Hayyuu yeroo kennu laattee gara istiidiyoo keenyaa waan dhufteef guddaa galatoomna. Duratuma sanillee. Fayyee Hayyuun bareeda maqichi. Hayyuun illee maqaa mucaa kootiitti. Abbaa keetu naa deebisamoo mucaa koo deebisaaf ni? Abbaan koo hin jiru mucaadhuma keetiif haa ta'u. Haa ta'u reesuma. Bakka bu'ee waan ta'eef mucaadhuma keetii haa kennu. Guddaa galatoomii. Ati immoo nama baay'ee dhamuudha, nama baay'ee tattaaffatudha, dhaloota ammaatiif fakkeenya ta'uu mala. Keessumaa dargaggoota utuu qaama qabanii harka qabanii qaamni isaanii guutuu ta'eetu jiru. Hojii tuffatanii akkasumas hojii hojjechuu baqatanii isaaniif illee ergaa dabarsuu akka itti dandeessu amanneeti gara istiidiyoo keenyaatti kan si affeerre. Gara ergaa dabarsuutti dhufna garuu shaayii qopheesseen siigee waan ta'eef shaayii kana sii buuseenii sana booda ni taphanna. Egaa qaama miidhamtummaan sababa garaagaraatiin dhufuu danda'a. Uumamaan kan dhufu jira. Yeroo keessa dhukkubaan kan dhufu jira. Akkasumas balaawwan garaagaraa namarra gahuudhaan kan dhufu jira. Mee Fayyeen yeroo dhalatee akka kana qaama miidhamaa ta'e dhalate moo yeroo keessa kan itti dhufeedha moo mee waan kanaan eegallu? Anoo qaama miidhamaa kan ittiin ta'e naannoo umurii 21ti. Fiigicha gabaaballee nan kaadha. Kubbaa miilallee nan taphadhan ture. Kan natti dhufee guyyaa keessa dhukkubni isaa mana yaalaa gadaanarraa hanga Xuqur Ambassaa kanatti deemin ture. Furmaanni isaas hin argamne, dhukkubni isaas hin mul'anne. Wantuma guyyaa keessa dhufeedha malee kan uumamaatiinis miti, kan balaadhaan narra geessi miti, akka qorraatti na qabee jechuudha. Jalqaba duraa qoonqoo kana na qabee isumarraan akkasitti miilatti gadi deemee harkattillee na deemee jalqabee. Booddee isaa gaafanii mana yaalaa yaalee dadhabuu dhiisanii ispoortiis hojjechuu jalqabee isaan booda immoo qaama miidhamaatti fayye. Kana dhukkubu dhiisee gara qaama miidhamaatti fayye jechuudha. Akkamiin si dhukkuba ture? Intinaadhuma akka qurxummaata wayii godhee jilbattas mudhii kana keessatti na dhukkuba ture. Kiniinii qorraan fayyadamaa ture. Kiniinii qorraa sana naannoo waggaa 9 fudhadhee isaan booda deemsuma keessa na dhiise ana
ispoortiis bakkuma hin jirutti natti cimaa deeman ispoortii jalqabee deemsa kee jechuun na dhiise gaafa na dhiisu dura nan baradhaan ture dura abdii kutee waan hundumaa dhiisen ture san booda gaafa qaama miidhamaatti fayyu maal hojjechuu hin danda'a kan jedhuttanii sammuu koo jijjiire. Yeroo sana keessa daftee abdii kutannaa keessaa baatee yookaan isaan kana booda qaama miidhamaadha homaa hojjechuu hin danda'u homaan fayyada jechuu dhiisteetu hojii hojjechuu dandeessu irra gorte jechuudha. Meetu gara sanatti dhufin garuu fiigichaan fiiganaan jechaa turte. Atileetii turteere? Atileetiin turre manni barumsaa keenya mana barumsaa Gooroo jedhama Meettaa Walqixxee keessatti fiigicha gabaabaa kanaa fi kubbaa miilaa sirruumatti hin danda'a. Isaan booda barumsa addaan kutee ani dargaggeessa miti gaa'elatti hangale ijoollee gara gammoojjiiti. Umuriidhuma 20 keessatti gaa'elatti galee. Ijoollummaatti fuute? Ijoollummaatti yeroo umuriin koo 19 ta'u kaadhimadhee waggaa 20 ta'u nan fuudhee kutaa jaattan addaan kutee kana jidduutti naannoo waggaa 15 ta'uun barumsa addaan kutee. Sababii dhukkubaarraa kan ka'e kana jidduutti immoo maatii horadheen ture kana gidduutti immoo baay'eedhuma na dhukkube. Gaafanii qaama miidhamummaatti gaafanii fayyuuni gara mana barumsaa kutaa jaatti deebi'e. Dura meeqa geessee turte yeroo qaamni keessi itti si miidhame yeroo dhukkube? Jaagee dhiisee sababa dhukkubni natti cimarraa kan ka'e warra kiyyaafanii mucaadhumaati. Ati kosa achumaan boqotanii achumaan dhukkubnis natti dhufe maatii horachuunis kanuma gidduutti dhufe erguma takka rakkinni yaaniitii dhufanii barumsicha saddaan kutee hospitaala deddeebi'uu jalqabee hiriyoonni koo waldaan kiristaanaa warri na beekan faarfannaadhaan tajaajilan ture. Tajaajilta faarfannaadhaanis? Sooloodhaan nan tajaajilan ture. Namoonni na beekan yeroo sanatti baay'ee aarsaa ta'an. Amma maatii koo jiraachisanitti amma na jiraachisanitti baay'ee aarsaa ta'anii isaan booda abdii kutadhee mana yaalarraa abdii kutadhee gaafan dhiisu mana yaalaa gaafan dhiisu qaama miidhamummaattiin fayyee gaafan fayyuu iddoo ittiin achi ba'ee daandiirra taa'e. Daandiirra yeroon taa'u jaartii fira keenya taate tokko natti dhuftee farankaa kadhachuu as baatee naan jette. Namni gaafa miidhamu gaafa dhukkubsatu waadaan keenya kan itti namni nu beeku hin kadhata. Kadhachuudhaan beeku ani gaafa sana jechuun kun baay'ee natti dhagahame lammata daandiirratti isin argamu. Ani hin kadhadhu seedheen nana fi manatti gidduu sana keessa baay'ee na dhukkubee ture. Isaan booda gaafa dhukkubni kun na dhiisuu maal gochuu hin danda'an jedhe. Mucaa gooddanyaan koo kan wajjin hin baranne inni barsiisaa ta'ee fayyee erga fayyitee qaama miidhamummaa kanatti ati barumsas hin dandeessa waan ta'eef barumsatti deebii kompiitarallee hojjechuu yoo dandeesse barumsatti na deebisee isaan booda achitti barumsatti deebi'ee barumsa koo nan jalqabe kutaa 6 Gooroodhuma Meettaa Walqixxeetti baradhee mana barumsa odee dhuttan baradhee achirraa jireenya ulfaataa ta'an gara magaalaa Hoolotaa dhufee achitti gara dhaabbata ECDD qaama miidhamaa barsiisee hojiitti galchu tokko isaan koolleejjii wayina barsiisanii isaan booda gara kanatti dhufee mana maxxansaa banadhee yoonanii namoota wajjin hin gurmoonee banannee maatii waan hin qabuuf xiqqoo wanti sun waan na fayyadaniif kophaa kootti ba'ee nama yaalirra hin jira hojjechuufi. Baay'ee namatti tola egaa ijoollummaatti gara gaa'elaatti seeninaan jettee yeroo ammaa kana immoo dargaggoonni keessumaa dhiironni waggaa 30 booda malee dhiirri fuuchuun qabuudhaan of amansiisaniiru. Shamarran immoo yoo xiqqaate waggaa 25 ta'uu qabna jedhu kaan darbanis immoo 30 kan jedhanis jiru. Kitaaba walaloo kana keessatti barreesseen ture odoo kan jedhu gaabbii odoo kan jedhu barreesseen ture yoo yeroon namarra darbee yeroon daa'imummaattis fuudhuun gaarii miti. Erga qaamni sammuudhaan cimanii akka namni fuudhe sanattis fuudhuun gaarii miti erga qaamaan cimanii erga diinagdeedhaan cimanii erga sammuudhaan cimanii bulchuu yeroo danda'anitti fuudhuun 30ttis gaariidha yaada. Odoo jedhanii gaabburraa yeroo ofirra dabarsanii wanti hundumtuu yeroo nagadamu qaamatti bifti namaa
yeroon gaa'ela dhaabbatan yeroo daa'ima godhatan qaba waan ta'eef yeroon itti galuun immoo gaariidha jedhee yaadaan akka kootti. Amma umuriin kee waggaa meeqa? Umriin koo 43. 43 taate? Hin fakkaatu tasu. Sirriitti kun musti jechuudha manaan kee. Waaqatu umurii na dabalee jireenyumtuu ispoortiidha waan ta'eef namni ispoortii hojjetu na ariifama. Dhugaadha. Baay'ee namatti tola. Egaa yeroo sanatti ati dargaggeessa turtee umurii sanatti dhukkubni akka solfaataan sitti dhufee dhukkubichi dhufuura darbee immoo hanga qaama miidhamaas taasisutti dhufee jira. Yeroo sanatti abdiin kee maal ture? Fuuldura keetti maal ilaaltee deebitee hojii biraatti akka seentu illee maaltu si taasisame? Abdii yookaanis jabina kan sii ta'e yeroo sanatti maal ture? Tarii namni abdii kutatee dhukkuba garaagaraa keessa wal'aansoo adda addaa keessa jiru kan nu daawwatan jiraachuu danda'u. Nama sanaaf abdii ta'uu dandeessa waan ta'eef meenuu kaasimee kanarratti. Wanti abdiin haa ta'e dhukkubsadhee jennaan barsiisaa tokko ture Tamasgeen Margaa jedhama. Fayyee naan jedhe. Nan du'an jedhee nan du'a yoo jette hin du'u ta'e. Nan fayya jedhee hin fayyitaa naan jedhe. Jechi kun sammuu koo na guute. Guyyaa sanarraa jalqabee nan du'a kan jedhu sammuu koo keessa hin dhufne. Wanti abdiin natti hore immoo ani nama amantaati. Kana keessatti yeroo hundumaa wanti abdiin natti horu nan kadhadha. Nan kadhadha waan ta'eef hin danda'amaan jedhu na keessa jira. Hin danda'amu hundumtuu hin danda'ama. Yoon fayyis yoon fayyuudhaa baadhis waan nan gochuu danda'u gochuu nan danda'a. Hin danda'amaan jedhu waan yaada. Anaaf si'in guyyaa har'aa kan wal arginuu fi wantoota sababa nuu ta'an keessaa inni tokko kitaaba gaara guddaa jedhu kitaaba walaloo jalqaba isaarratti immoo kitaabni kun seerota walaloo yaada walaloo walaleessaan akkamitti walaleessuu qabaa gosoota walaloo jiran ibsuudhaan sana booda walaloowwan mata duree garaagaraa qaban kitaaba kana keessatti ka'ee jira. Egaa kitaaba kana barreessitee dubbistootaaf dhiyeessuuf yerootti qophiirra jirtudhatti kan nuyi wal arginaaniifati jechuudha. Mee mata dureen gaara guddaa jedhu kun maaliif filatte mata duree kana? Walaloo kana kan inni gara walaloo barreessuutti dhufee ergan qaama miidhamee erganii barumsa iskoolii galeen jalqabe. Ilaalcha hawaasni qaama miidhamaadha qabu argee walaloo kana jalqabee walaloo kanas yeroon jalqabu tulluu ofii jijjigseen gaarri guddaan na dide hin dhiisu naman jigsaa doozira kootti fidee jedha. Gommaa isaa haareffadhee ilkaan isaa qaqqaradhee asii hachi hadhadhee tiruu bubbultee taatee dhagaan isaa ka'uu dide akka tulluutan se'ee maallatti fidee kaan jabaadhuu na gorsa kaan hin ta'uu na doomsa itti naanna'een qota injii gammaan obsaadha walalichi keessa isaa jira boqonnaa tokkorra tulluu ofii jechuun tulluun waan dheeraadha. Qaama miidhamaa koo kana miidhamummaa koo kana akka tulluutti fudhe. Ani nan danda'a jedhee gaafan ba'uu ilaalcha hawaasaa hin dandeessu waan naan jedhaniifi aniyyuu nan danda'a jedhee erga dhaqee hin dandeessu maa naan jedhu kan jedhu nan danda'a. Akka hin danda'u immoo ittiin argisiisa kan jedhu hojii hojjechuudhaan barreessuudhaan waan an gochuu danda'u gochuudhaan nan argisiisa kan jedhudha. Tulluu ofii kan jedhu kun tulluu ofii. Ciigoodhaa sooqof soorgoo of keessaa qaba. Tulluu ofii dhagaa ofii kan jedhamu jira. Dhagaan ofii sun tulluu ta'uu danda'a. Tulluu ofii jijjiiseen gaarri guddaan na dide kan jedhu ilaalcha hawaasaati. Nan danda'anii warra hin dandeessu naan jedhan immoo dandeen itti agarsiisaa kan jedhu gaarri guddaan isa ture. Gaarri guddaan ilaalcha rakkisaa. Ilaalchi gaariinis jira. Warri harka nu qaban warri jabaadhu nun jedhan warri abdii nutti horan baay'een isaanii jiru. Warri immoo abdii nu kutachiisan jiru. Warra abdii nu kutachiisan kana abdiin kutachiisa waan an gochuu danda'u godhee qaama miidhamaadha fakkeenya ta'ee nama otoo fayyaa ta'ee jiru kadhatu hojjedhee agarsiisee akka inni hin kadhanne biyya keenya biyya keessumaa maalan fakkeenya fudhee akkuma ofii kootti ati yaa nama dhibaannana dhaqee mixii ilaalii ishii mootii hin qabdu geggeessaa hin qabdu garuu waan ganna nyaattu bona walitti qabattiidha. Ani qaama miidhamaa yoon ta'eyyuu ama mixii kana hin ga'u hin jedhe. Ama mixii kana hin ga'u ani amma kanniisaa hin ga'u quba ishee xiqqoo sanii damma guurtee namni fayyaan damma kanniisarraa nyaata. Dammadaamoo laale lafa keessatti abaaboorraa guurtee lafa gadi fageessitee achi keessatti dammeessiti. Gaafan ishiidhaan madaaluu ani namni
guddaan kun yoon qaama miidhamaa ta'eyyuu kan inni isarra hin caalu damma daamurra hin caalu damma bookirra hin caalu waa hojjechuu hin danda'u nan danda'an jedhutan ba'ee wantoota warroota hin dandeessu naan jedhan nan danda'a itti agarsiisa jedhanii intini al tokko maalloon jedhu qubaan mallatteessitaa naan jedhu. Mudannoowwan sababa qaama miidhamaa ta'uu keessiif qaqqabanii ni kaasnanii dubbanna gara duubaatti. Mee kitaaba walaloo mata dureen isaa gaara guddaa jedhu kana yoom eebbisiista? Haalli qophii isaa maal fakkaatame? Haalli qophii isaa xumurarra jira. Kitaaba gaara guddaa fi gurraattii bareedduu jedhu galma bulchiisa magaalaa hoolotaa keessatti gaafa guyyaa 28 ji'a sadaffaa bara 2018 sa'aatii booda eebbisna marsaa jalqabaa jechuudha. Marsaa lammaffaa immoo kooyyee faccee keessatti eebbisiifna jennee yaadna. Kitaabota kan biraallee barreesseen harkarraa qabaa jettee jalqabatu gara waraabbiittiin seenin bira naa kaastee turte. Mee kitaaba maal maalii barreessitee qabiyyeen isaa maali isaanoo yoomi maxxansitee hawaasaaf dhiyeessuuf qophoofteerta? Kanaan booda itti fufee yaada kitaaba gaarummaa jedha asoosama gaarummaa. Gaarummaa wanta hamaa gaarummaadhaan deebisuu jechuudha. Kitaaba kanallee uummanni keenya barumsa guddaa irraa argatuudhaan asoosama gaggabaabaadha. Naannoo asoosama 10 ta'a. Gaggabaabaadha asoosama dheeraa miti. Kitaaba asoosamaati ammeenya gaarummaadhaan deebisuu ammeenya namaa dubbachuu irra gaarii namaa dubbachuu kan jedhu of keessaa qaba qabiyyeensa. Inni kan biraa immoo kitaaba dagatamuu hin qabu kan jedhu. Namni gaafa qaama miidhamu akkuma biyyaattuu haarsaa biyyaa ta'anii maatii jidduutti immoo kan miidhaman adda lolaa waraanaa irratti kan miidhaman warshaa keessatti kan miidhaman wantoota akkasii of keessaa qaba. Dagatamuu hin qabu kan jedhu. Kaleessa biyyaa lolee kaleessa barsiisaa ture kaleessa biyyaa qabsaa'ee kaleessa gaa'ela isaatiif isheetiif waan gaarii yaaddee har'a namoonni gatii dhaban jiru. Waan sana dagatamuu hin qabu kan jedhu qaba kitaabni inni tokko jechuudha. Kanaaf jajjabina qaama miidhamtootaaf kennuuf jedhee barreeffame jechuudha. Barreeffameedha. Kitaabni walaloo kuni walaloo qofatu hin taane kan inni of keessatti qabu. Qabiyyeewwan walaloo keessa galuu qaban akkasumas gosoota walaloo jiran walaloonni gabaabaaf dheeraa akka ta'e walaloon miira akka ta'e kennaa waaqni namaaf uumamumaan kennu akka ta'e as keessatti ibsitee jirta. Walaloo yeroo walaloo jedhani namni akka waan salphaatti ilaala. Walaloo jechuun afoola darbaa dabarsaa namoonni fidanii miira isaanii ittiin ibsatan ture. Walaloon akkuma addunyaatti iyyuu haartiin humna qabaa jedhama. Humna qabaa wanta akka mana barnootaa wanti akka dhaabbata fayyaa mootummaa amantaa isaan kun humna guddaa qabu jedhama. Miidiyaan achi keessaa aartii keessaa walaloon humna guddaa qaba. Biyya ittiin kakaasuuf ittiin xiiqessuuf waan mucaan koo naa ibsuu hin dandeenye yookaan mucaan kee hayyuun si ibsuu hin dandeenye walaloon kun si ibsa. Waan ati quuqama qabdu tokko mucaan kee qabaachuu dhiisuu danda'a. Inni waan biraa qaba. Ati waan biraa qabda. Walaloon karaa ittiin miira kee ittiin ibsattu, karaa ittiin saba kee kakaaftu, karaa ittiin nama dammaqsitu, karaa ittiin haada fi seenaa ofii ittiin ibsanidha waan ta'eef walaloon humna guddaa qaba. Egaa namni jaalala walaloo qabu akkasumas miira walaloo qabu kennaa uumamaan qabu kitaaba kanarraallee dubbisee qabiyyeewwan walaloo keessa jiraachuu qaban akkasumas kaka'umsa walaloo uumuuf illee fuuldura isaatti kitaaba seensa isaa kanarratti yoo dubbise wanta gaarii kaka'umsa gaarii keessatti uuma jedheen kan inni yaadu. Mee hawaasa biratti ilaalchi qaama miidhamaaf qabamu maal fakkaatame keessumaa si caala namni beeku hin jiru kana tarii nun yeroo muraasa daqiiqaa muraasa keessatti arginee wanti nun akka nama tokkotti taajjabnee bira dabarru jiraachuu danda'a. Garuu immoo ati yeroo mara keessa jirta waan ta'eef erga qaama miidhamaa taatee waggoota dheeraa lakkoofsisteetta waan ta'eef ilaalcha hawaasa keessa jiru kamitti ibsitameeti? Ilaalcha hawaasa keessa jiru gadaana dheedhee yaadaani. Inni haasa'ama malee fakkeenya dhimma dubartootaaf daa'immanii kan jedhamu sirriitti jira. Dhimma qaama miidhamaa kan jedhu yeroo deddeebi'amee haasa'amullee hin arginu badaachuun barbaade.
qaama miidhamummaa kana hawaasni biyya kana akka qaama miidhamaatti fudhatu. Yeroo sana qaama miidhamummaa kan qaama miidhamaan si'a dhufee ammoo hankoo ta'ee jechuudha. Hawaasni akkasumatti otoo yaaduu baate gaarii ture. Ilaalchi hawaasaa otoo jijjiirame biyya konkolaataan jiru biyya dhukkubni jiru keessatti namni karaa hin beekamneen qaama miidhamaa ta'uu danda'a. Ilaalchi hawaasaa maalinni warra isaaniitti dabdee godhee abaluu kanatti cubbuu godhee kanatti akkas ta'ee hidhiillee ciniinanii kan darban jiru hojjechuu hin danda'u kadhataadhaa kan jedhan jiru. Qaama miidhamaan garuu waan hundumaa gochuu danda'a. Waan hundumaa gochuu danda'a. Waan godhus immoo karaa baay'ee hin argina. Kitaaba barreessuudhaan, kompiitara barreessuudhaan, konkolaataa ofuudhaan, tikeettii garaagaraa kutuudhaan, gaazexeessallee ta'uu danda'a. Sinittillee dabalamuu danda'a. Waan baay'ee hojjechuu danda'a. Qabna sillee qaama miidhamaa gaazexeessaa qabna kutaa reediyoorra. Gochuu danda'a. Waan qaama miidhamaan hojjetu otoo hojjisiisanii hawaasni gaarii ture garuu gaafa akkuma dura jenne gaafa waajjira dhannu qubaan mallatteessi ta'e yoo suuqii bituu danne otoo waan inni dhaquuf hin argini waan isaa kennu deemnaan jedhu. Abboo ani waan ta'een bitachuu dhufee isa natti gurgurii waan akkasii dhiisiin jedhaan. Inni kunillee na xiqqeessee gara hojiitti na galcheena. Eegaa ilaalchi hawaasa biratti jiru baay'een isaa akkuma jette gadaanaa ta'uu danda'a. Namoonni kabajaaf jaalala akkasumas kunuunsa qaama miidhamaaf qabanii gadi bu'aa ta'uu mala jedheen yaada. Garuu waggoota muraasa asii akka mootummaattis akka dhaabbilee garaagaraa irrattis namoonni qaama miidhamaa irratti hojjetan dhaabbileen tokko tokko hundeeffamanii hojii kan eegalan jiroodhaan kan hin yaadu. Keessumaa immoo namoonni hedduun mana dhaabbataa mootummaa keessattis miti mootummaa keessattis illee akka mindeeffamanii hojii hojjetaniif illee carraan garaagaraa banamee jira. Daandii irraa kaasee gamoowwan irraa kaasee namoota qaama miidhamoodhaaf akka mijatuuf akka hojjetan dirqamni illee gamoowwan garaagaraa irratti daandii cina irratti illee akka hojjetamuu qabullee gama mootummaatiinis qajeelfamee hojjetamaa tureera. Egaa waggoota fuuldura keenya dura jiran gara fuulduraatti immoo jijjiiramni kana caalu ni dhufa jennee amanna. Kanneen jiran irratti garuu yaada akkamii qabdatime? Waggoota jiraatti kana keessatti yeroo muraasa as haalli jiruu fi kanaan dura haalli ture maal fakkaata? Haalli amma jiru baay'ee abdii namatti tola. Dhugaa dubbachuu fi akkuma dura sii kaase namoonni hubannaa hin qabne yoo jiraatan iyyuu hubannaa kan qaban jiruudha yaada. Koriidarii hojjechuun mataan isaa waa'ee qaama miidhamaatti yaadameeti. Liiftiin mataan isaa iddoo tokko tokkotti iddoo namoonni hubannaa qaban jiranitti ilaalchi qaama miidhamaa baay'ee ol kaa'adha. Amma kanayyuu qaama miidhamaan ijaaramee miidiyaatti ba'ee hojii keessa galaatiin turre. Humna guddaa haa godhatu. Kana caalaa haa cimu. Biyya qaama miidhamummaa nama mudatu keessatti balaa tasaatiin ta'uu danda'a. Karaa garaagaraa ta'uu danda'a. Haa cimu yaada jedhudha malee abdiin amma jiru kan dureen baay'ee gargariidha. Baay'ee gargariidha. Maaliif ilaalchi qaama miidhamaadhaaf amma qabamu irra caalansaa gaariidha jedhee yaada. Fooyya'insi jira jechaa jirta. Garuu kanarras immoo barbaachisaa fooyya'insa gaarii kanarra kan caalu eegna jechaa jirta. Egaa Fayyeenii mana maxxansaa hojjechaa ture kan jedhamus dhageen ture. Mana maxxansaa qofa hojjechuutu hin taanet immoo yeroo amma kaasaa turte faarfataadha waldaa amantaa keessaa faarfataan turellee naan jettee. Mana maxxansaa sana keessaa hojjechuutu gara faarfannaatti si fidemu faarfannaatu gara mana maxxansaatti si fidemu akkamitti immoo mana maxxansaa sana seente kan dhuunfaa keetiiti immoo kan nama biraatti mindeeffamte hojjettamoo mee kana nu kaasime. Dura nama wajjiniin gurmoofnee hojjechaa turre maaxaraanii wanti sun xiqqoo maatii waan qabuun na fayyadu innaanan biraa ba'e. Biraa ba'ee ergan biraa ba'es immoo yeroo muraasa ammatti immoo waa'ee mana maxxansaa kanarra waan hin jiruufi guuttachuu hin dandeenye. Gara fuulduraatti hojii kooti waan ta'eef taa'uu hin danda'u barreeffama irraa fagaadhee achumaanan immoo maatii koos ittiin tajaajila waan ta'eef taa'uu waan hin dandeenyeef gara sana hojjechuun koo dirqama ture. Faarfannaatu gara sanatti barreeffama gara sanatti na fiduu hin taane faarfannaan daa'ummaadhuma kooti umurii 14 jalqabeen faarfannaa jalqabee yeroo ijoollummaa koos erga na dhukkubees ergan qaama miidhamummaatti fayyees hojii kamuu keessatti iyyuu kanan ittiin guddaa jajjabaadhu faarfannaadha. Yeroon gadde kan ittiin jajjabaadhu yeroon na dhukkube yeroon aaree yeroon obsa barbaade kanan ittiin jajjabaadhu. Inni guddaan faarfannaadha. Faarfannaa immoo
yoo xiqqaate faarfannaa 200 waliin qaba. Faarfannaa sana hundumaa wantoonni hojjedhu hundumtuu faarfannaa sana ittiin gadi dhiisa ofii koonan jedhu yaadaa jira. Fuulduratti yoo nu jedhu. Baay'ee namatti tola. Erga jettee meegaa faarfataa waameetuun faarfachiisin gadhiisuun kunis fokku waan ta'eef mee nu faarfadhume faarfannaa baay'ee jaallattu keessa. Ijaaratoo diiguu nanaafoo naangaloo jaalala keembare gaanfaa firri dhibee kan saadumee jedhe hunduu narraa gore qiilee namni hin buune boollaa gadi fagoo keessa gaafan ture naan irraan faddaare oolmaa gaafa dhiphuu sinna wajjin ture. Ulfaadhu galatoomii qola kitaaba kee kanarratti kaartaa Afrikaa akkasumas biyyoota Afrikaa haadha siinqee fa'aa kana turratti kaafamanii jiru. Akkuma daawwattoonni keenya argaa jiran jechuudha. Akkana Somaaliyaa addeetti gurraattii bareedduun kunoo maali mee hiiksee kun? Kaartaa kana kanan as keessatti kaasee fi Mandeelaan Rooberti Mugaabeen abbaa gadaa qabaa gurraattii bareedduu kan jedhu of keessaa qaba. Walitti qabee walaloo kana keessatti ni argama. Waa'ee gurraattii bareedduu kana walaloo 3 olan barreesse as keessatti. Gurraattii bareedduu jedheetoo jechuudha. Hin bareenna yaada jedhu nan bareedeette dubartiin suni dhattee hin falmatte nullee hin bareenna jechuu qabna gurraachi gowwaadha gurraachi homaa gochuu hin danda'u kan jedhan jiru garuu Mandeelaan gurraacha ta'ee Rooberti Mugaabeen kan akka Abdiisaa gaafa yoo ilaalle kan akka Daraartuu Tulluufaa yoo ilaalle maal akka ta'an agarsiisaniiru. Kanaaf gurraachi bareedaadha eenyu gadisii miti. Kanaaf anani eenyumayyuu ta'uu waan hin dandeenyeef gurraattii bareedduu jedhee dubartii tokkotti fakkeesse Afrikaa kana uummata Afrikaa kana dubartiin haadha keenya obboleettii keenya haadha manaa keenya intala keenya qawwa keenya ta'uu dandeessi ishittiin fakkeessee gurraattii bareedduu jedhee saba koo saba Afrikaa jechuudha. As keessatti hin argattu waa'ee gurraattii bareedduu jechuu barbaade. Tole fayyee hayyuu yeroo kennu laattee gara istiidiyoo keenyaa dhuftee haala kanaan nu faana turtii taasisuu keetiif guddaa galatoomi. Namoonni kitaaba kana akkam barreessuun na deeggartan hundumti keessanuu guddaa eebbifamaadha. Amma dhumaatti immoo hojiin dhaabadhaa isiniin jedha. Qola isaa hojjechuudhaanii gulaaluudhaanii kan na bukkee dhaabbattan Waaqayyo waaqarraa guddaa isinaa eebbisuu isiniin jedha. Tole guddaa galatoomi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kaaribuu keenya har'aatiin barreessaa fayyee hayyuu waliin turtiin taasisne kana fakkaata ture. Keessumaa hawaasa biratti ilaalchi namoonni qaama miidhamaaf qaban maal fakkaata? Egaa qaama miidhamaan hojii kamillee wanta kamillattillee hirmaachuu akka danda'u nama agarsiisee nama dhamaatii guddaa qabu. Egaa barreessaa fayyeen egaa yeroo ammaa kana immoo kitaaba walaloo gaara guddaa jedhu barreessuudhaan dubbistootaaf dhiyeessuu irratti argamaa namni kamiyyuu deeggarsa taasisuu fi kan barbaadan illee kitaaba kana bittanii dubbisuudhaan akkasumas qaama miidhamtoota naannoo keessan jiran bakka isin jiraattan jiran waajjira isin keessaa hojjettan keessa jiran deeggaruu cina dhaabachuu jajjabeessuun immoo gahee hunda keenyaati jenneeti kan amannu kaaribuun keenya har'aagaa kana fakkaata ture filannoo keessan AMN+ taasifattanii waan faana turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna horaa bulaa deebanaa.